Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii Sabboontuu Dambidolloo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya Rabbii isin faana jiraatu annagaa kudha galanni Rabbiif haa ta'u. Warroonni subscribe naaf hin goone warroonni maatii naaf hin goone maatii naaf ta'an isiniin jedha subscribe naaf godha kutaa amantiidhaan waliin qoodinaati. Walaa jajjabeessinu wal biraa dhaabbannu walaa guddifnu isiniin jedha. Kanaafiyyuu subscribe keessan naa toshaa laayikii naaf godha sheerii naaf godha na jajjabeessaan isiniin jedha. Warroonni maatii naaf taatanii jirtan immoo galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu hedduu tokko galatoomaa hedduu tokko isin galateeffadha. Xiqqaa kanarratti kan maatii naa ta'aa jirtanii gaafachuu ol guddachaa deemnu immoo kanarra caalaa maatii naaf taatu kanarra caalaa na gammachiistu isiniin jedha hedduu tokko galatoomaa baay'ee isin galateeffadha. Guyyaarra maal mirmirsitee maal fuula keenya dura raasaa jirti naan jettu waan ofii kootti itti fayyadamu isinii fidee dhufe jechuudha. Nyaatanii isinii waraaba jedhee guyyaarra nyaata hojjedha yeroo hundaayyuu jechuudha. Hojiin koo nyaataa fi mana qulqulleessuudha akka itti isinii waraabuun nabe. Ani duraan jaartii biran jira intala jaartii dhufee jira ijoollee ishee jira mana keessa deddeemu jechuudha. Kanaafin karaa dhabee kana daawwattoota koo namni yookaatti fayyadamaan jiraanne hin jira jedheetanii isinii fidee dhufee kanatti fayyadama anaan na fayyadee jira waan ta'eef kanaaf inni waan na fayyadee isiniif fide jechuudha. Kuni abukaadoo irra jira argaa jirtu miti abukaadoon akka rifeensaaf ta'u baay'ee rifeensaaf gaariidha. Kun abukaadoodha. Yeroo rifeensa keessan miiccitanii raawwattanii otuu dibata tokkoyyuu ittiin dibine otuu hin tokkofatanii meeshaan ittiin tokkofamu jira miti warroonni hin qabnes warroonni qabdanis otuu hin tokkofatanii kanaan itti dibaa xiqqooshee buusaatii rifeensa keessanitti laaqaatii waliin ga'aatii isa booddeetti shawaarii godhaa. Warroonni shawaarii hin qabnes akkasumatti waliin geessanii inniyyuu irraa bada akka qibaatii isaa ciqaa kana miti isa doqqee kana miti irraa bada dafe hin goga. Rifeensa keessanii wal fudhatee naani hin goga. Kanaafiyyuu kana itti dibadhaa isin fayyada. Rifeensa keessanii lallaaffisaa caccabsaa ta'ee hin beeku garuu isa kana lallaaffisa kan koo qiciicaasa jedhanidha. Rifeensi koo baay'ee jabaataadha garuu kana itti dibee gaafa itti shawaarii godhee irraan immoo dibata kana itti dibu baay'ee lallaafaa ta'ee mataa luuccaayyuu ta'ee bareeda. Rifeensa luuccaa ta'ee bareedaadha. Kan itti dibadhaa bitadhaatii isiniin jedha. Riyaala suudii birrii meeqa? Riyaala suudii birrii 15 bitadhaa isin fayyada. Warri suudii jirtan warroonni biyya biraa jirtanis jiraachuu danda'a. Rifeensa keessa isa qiciicaa isinii laaffisaa kun na fayyadee jiratti fayyadamaa isiniin jedha. Kan immoo yeroo itti miiccitanii raawwattanii itti dibattu. Yeroo miiccitanii raawwattanii itti dibattu waliin geessanii sirriitti laattanii laafuun hundi badhee qaatan fixeeyyuu nan qusadha badaan argadhu kana. Kun riyaadii malee hin jiru baadiyyaadha barbaadeen nabee riyaadiidhaan fichisiifadhe jechuudha. Kanaaf jila kun baay'ee isin fayyada. Kun baay'ee bareedaadha. Mataa keessan baay'ee laaffisa mataa qiciicaa jajjabaataa sana gaafa itti shawaarii gootanii kana itti dibdanii waaw baay'ee bareedaadha dhugaa rabbii. Baay'ee isinii laaffisaa baay'ee torbee tokko fa'aa torbee lama fa'aa gaditti miicinaa rifeensa keessan. Torbee lama torbee tokko gaditti miicina. Warri kaan amma miicitu guyyaarraa maaliif rifeensi keessan hin caccaba. Gaafa rifeensa keessan miicitan immoo zayitiin hin jira kan tokko zeetunii dibata zeetunii harri namatti baasa. Ijoollee baay'een kan mana rabaa jirtanii kan rabii isiniif hin binne yookaan immoo bakka irraa hin fidanne zeetunii dibatta jechuudha. Aniyyuu zeetunii ji'a 6 moo akkam dibadhee wallaa bukkee kanatti harri 2 moo 3 natti baasee jira jechuudha. Kanaafiyyuu zeetunii dibatina dibatuma laafaasaa otoo rifeensa keessan hin miiciniin dura zayitiitti diba otoo hin miicin maaliif hin caccab gogee gaafa isin miicitanii saamunaatti dibdanii
shaambuutti dibdanii hin gogu rifeensi keessan hin laafaa ta'a malee. Yoo isin utuu akkasumatti akkuma hiittanii yoo ashamattanis yoo dha'attanis akkuma diddanitti hidhatanii dhiqattanii rifeensi keessan hin ciccita. Amma miccinaa rifeensi keessan yeroo amma miccitan baay'ee ciccita, baay'ee caccaba fuulli isaa. Duri baay'ee caccabaadha. Qibaatii kana bitadhaati fayyadamaa xalabadhaa isiniin jedha. Kun baay'ee bareedaadha. Qibaatiin kun biyya keenya yoo jira qibaatiin kun isiniin jedha. Biyya keenya yeroon biyyaa ba'e birrii 55 amma garuu hin beeku. Kun asitti birrii 25 riyaala 25 jechuudha. Kanaafiyyuu bitadhaa kun rifeensa keessan isiniif fayyada. Kan koo rifeensi koo yeroon biyya kana dhufee an ergiin dhufee kanuman dibadha. Fixee jennaan kanuman dibadha. Malee waan biraa hin dibadhu jechuudha. Yoon dhabe rakkadhe immoo zayitichuman dibadha. Na duraa waan caccabuuf jechuudha. Mataan koo yeroon dhufe rifeensi koo xixiqqoo tokko turte caccabduu xixiqqoo tokko. Garuu ergiin kana dibadhee itti shawaarii godhadhee deemaa dhufee amma tokko fooyyee qaba xiqqoo. Guddachaa jira amma tokko ijoolleen beekan jiru rifeensa koo. Amma argina dana biyya kana dhufee bareedaadha. Malee biyyatti rifeensi koo bareedaa miti. Kanuman dibata biraa waliin laaxanii waan kan biraatti dibatina. Hinataa meeqa waliin laaqina. Rifeensa keessan gaafa dibatiitti baay'atu, gaafa qibaatiitti baay'atu jalasaa ta'a. Xurii ta'e jalasaa ta'a. Laakuun faanii xurii ta'e jalasaa ta'a. Gaafa sin guyyaa 2-3 akkasitti hooxxanii ilaaltanii xurii fakkaatee achi ol ba'aa kun jechuudha. Torbee tokko caalaraan tursinaa kana. Torbee tokko yoo baay'ate torbee 2. Gaafachi hiittanii dhaadhaa rifeensa keessan bakka 3 bakka 4 faatti baafadhaa. Ammaan kun bakka 4 achitti baafadhee jira. Naniikaa akkasittiin qilleensa isinii fudhachaa deemaa kanatti dibadhaati. Rifeensa keessan dhaadhaa amma hin miiccina. Tokko immoo rifeensa keessanii filtaniitu maaliin filtu bishaaniin filtu. Bishaan harkatti naqattanii akka inni luuccaa isiniif ta'uu fi bishaaniin filtanii asiichi qabsiiftu jechuudha. Bishaanni sun maal ta'a? Bishaanni biyya kanaa ashaboo qaba. Soogidda isa jedhan qaba bishaanni biyya kanaa. Soogiddi immoo mataa namaa caccabsaa, mataa namaa gaddeebisaa. Kanaafiyyuu bishaan isa soogidda qabu sanaanii isa amma hammaama keessa jiru, mana shaaworii keessa jiru tiin hin niqatina. Injira bishaan watibaa kushiinaa harabaa keessa injira bishaan bakkee irraa fidu isa dhossaati. Jaarkaan yookaan awwaamu tokkotti naqadhaati dhossaati. Shinti beekeetti geeffadhaa, hammamatti geeffadhaati diqadhaa malee bishaan isaa intini keessaati hin niqatina. Isa mana shaaworii keessaati hin niqatina. Ashaboo qaba. Ashaboo inni akka biyya keenyaatti soogidda yookaan cawwisa jedhan qaba jechuudha. Inni mataa keessan caccabsa. Isi yeroo hundaa tokko warroonni ofirraa baasa rifeensa keessan sirreeffattanii ofirraa baasa bishaanitti naxxaniitu qibaatii itti naxxanii bishaaniif qibaatii waliin laaxxanii mataa keessan asiichi luucceffattanii ciccibsitu. Innoo jala isaa kana sin jalaa caccabsaa kana isaa hunda isaan kitti godhee sin duraa daaga. Bishaanicha ashaboo waan qabuuf jechuudha. Kanaafiyyuu bishaaniin mataa keessan asiichiin qabatina gaafa miiccitan bishaanitti buusaa malee isa bishaachisa ashaboo qabu isa mana shaaworii keessaa sanaan hin niqatina. Isa watibaa keessa jiru isa kushiinaa harabaa keessa jiru sana hataati ittiin dhiqadhaa. Sin duraa caccabsa waan ta'eef ani akkasittiin hatee dhiqadha jechuudha. Tusaan nan argine furadhee yookaan yeroo isaan gorfaa jiranii yookaan yeroo isaan rafan fidadheen hammaama koo keessa keewwadha mana shaaworii koo keessa keedhaa. Kibradheen mataa kootiin niqadhaa inni nan rakkoon qabu. Kanaafiyyuu akkas godhaa mataa keessan sirreeffadhaa. Aasaa isinittiin baay'isu isittiin dheeressu kana fayyadamaa. Mataa keessaniif gaariidha isinii laaffisaa. Kan koo rifeensi koo qaciicaadha. Kana gaafan dibadhu baay'ee tokko of jaallate of gammada dhugaa rabbii ofirraa bu'aa. Ofirraa bu'ee of gammadaa kana dibadhaatti fayyadamaa. Ijoolleen biyya arabaa jirtanii warroonni biyya jirtanis rakkisus itti dibadhaa. Abukaadoon kunis isin fayyada. Yeroo dhiqattanii raawwattanii itti dibdu kana abukaadoo kana immoo hin dhuga mataan keessanii. Warroonni beektan hin beektu warroonni hin beekne immoo jiraachuu dandeessu. Kanaaf itti fayyadamaa. Oduu isinittiin dheeressu kanumaan isinii qabadhee dhufee yoo isinitti tole like share naaf godhaa subscribe naaf gochuu hin dagatina. Ana jajjabeessaan isiniin jedha. Ciao nagaan turaa nagaan isiniif haa baay'atu hunduma keessaniif iyyuu akka jirtanitti.